Seenaan Itoophiyaa biyya wal nyaachisaa ture. Seenaa kijibaa, seenaa dharaa, naareeshinii sobaatu Itoophiyaa jigse arra nuunis gatii nu kafalchiisaa jira. So kaleessa dhaloonni kaleessa ture seenaa dabaa, seenaa jallataa, seenaa abbaa barreeffataa, seenaa ormannuu barreessaa ture. Especially akka saba Oromootti barreessitoonni seenaa harki caalaan isaanii qaama biraatti barreessaa ture. Duudhaan safuun uummata Oromoo sirnoota darbanii mootummoota darbanii saba qeenxee ta'een sabni kun aadaan kun akka hin dagaagne akka hin guddanne duudhaaf safuun Oromoon qabu akka dhabamu seenaan Oromoo seenessa Oromoo dabsanii barreessuudhaan hojiin Oromoon seenaan Oromoo akka dhokatu ta'ee jira. Mata dureewwan qorannoo gara 7 ta'an waa'ee haaromsa aadaa irratti, waa'ee nageenyaa irratti, waa'ee rakkina keessatti dandamatanii darbuu irratti, akkasumas immoo waa'ee imaammata afaanii irratti, waa'ee dhaloota ammaa fi egeree kan kaleessaa walitti fiduu irratti aadaan Oromoo maal ture, dhaloonni ammaa immoo akkamitti qabatee jira kan jedhu sana kan agarsiisan aartii wal qabsiisuudhaan walumaa gala qorannoo afaanii, aadaa, seenaa fi aartii Oromootu asitti dhiyaataa jira jechuudha. Sabni tokko kan inni ittiin beekamu, kan inni ittiin mul'atu keessaa inni guddaan aadaa isaatiin, seenaa isaatiin. Sabni aadaa hin qabne, seenaa hin qabne, duudhaa hin qabne, eenyummaa sana jechuun hin danda'amu. Dhaloota ijaarametu biyya ceesisa. Dhaloota beekumsaan ijaarame duudhaa isaa immoo beeke. Duudhaa isaa yoo gate namni of wallaale biyya hin beeku. Garatti deemuu hin beeku. Lafa dhaquu hin beeku. Dhaloonni ka'umsa isaan beekne ga'umsa isaan beeku. Ka'umsa kee beekuuf immoo eenyummaan kee murteessaadha. Kanaaf duudhaa ganamaatiin dhaloota keenya ijaaru, dhaloota irra jiru duudhaa keenya ganamaatiin ijaaruu qabnaan dhaadannoon keenya kun of hin beeku taanaan biyya wallaala. Biyya wallaale taanaan immoo biyya jigsa. Dhaloonni of beeku immoo of beekee safuu eenyummaa isaa duudhaa isaa beeke immoo saba isaa jaallataa, biyya isaa jaallataa, gaachana biyyaa ta'a. Mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma kanaan dura yeroo adda addaa qorannoo Oromoo irratti dubbachaa turre dhimma qorannoo Oromootiif xiyyeeffannaa olaanaa kennuun, xiyyeeffannaa addaa kennuun, xiyyeeffannoo qofa otoo hin ta'in karaa adda ta'een immoo baajata guddaa ramaduudhaan qorannoon Oromoo, qorannoon afaan Oromoo, qorannoon seenaan Oromoo, qorannoon aadaa Oromoo fi aartii Oromoo karaa gadi fageenya ta'een akka qoratamu, karaa saayinsawaan ta'een akka qoratamu, karaa guddummaa uummata Oromoo madaaluun akka qoratamu taasisuudhaan hojii boonsaa fi nama jajjabeessu hedduu hojjechaa tureera. Gaafa gadaa balleessan Oromoo balleessuudhaaf kan karoorfamedha. Gadaanis hin benne, Oromoonis hin benne, haa ta'uutii jaarraa tokko walakkaan booda mootummaa amma jijjiirameen uummanni Oromoo duudhaa fi safuusaa ganamaatti akka deebi'u haaromsa aadaa Oromoo jedhee mootummaan jijjiiramaa kun heeyyamee seera itti godhee labsii itti godhee yeroo ammaa kana hojii guddaan hojjetamaa jira. Aadaa fi duudhaan Oromoo qoratamaa jira. Sirni gadaa barnoota keessa galee jira. Aadaa wal gargaarsa illee bakka duudhaa isaa ganamaatti deebi'ee jira. Oromoon karaa kamiiniyyuu duudhaaf safuusaa ganamaatti akka deebi'u hojiiwwan kanaan dura akka inni dhabamu taasifamaa ture sun amma bakka isaatti deebi'uudhaaf hojii guddaa hayyoonni Oromoo, Yuunivarsiitiin qorannoo fi qorannoo Oromoo, Yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee hojii guddaa duudhaa fi safuun Oromoon kaleessa qabu. Waliin nu abaaru malee waliin nu faarsani. Naan nu faarsan gargar baasanii nu faarsu. Warri kaleessa nu cuucuu, nu cunqursuu, nu saamuu bare har'as jidduu keenya galee akka barbaade akka hin taanee fi tokkummaan akkanaa kun ajajjabaatu. Waliin mari'achuu, wal dhaggeeffachuun, kennanii fudhachuun ajajjabaatu. Qaamolee siyaasaa jidduuttis, karaa hawaasummaattis, hawaasa Oromoo sadarkaa adda addaa irra jiru jidduuttis inni qotee bulus, inni hojjetaa mootummaa fi hojjetaa adda addaa, inni daldalatee bulus, inni haala adda addaa ogummaa adda addaa qabu hundusaa walitti dhufee wal dhaggeeffatee jaarmiyaa adda addaa ijaarratee jaarama adda addaatiin tokkummaa isaa cimsee, diinagdee isaas cimsee, hawaasummaa isaas cimsee, siyaasa isaas gabbisee gara fuulduraatti akka deemu